jalaan paantii qaba yoo an argu bara لا godhe حول godhe geesse bar paantiin jalaan godhatee deema. Simaal gootanii jala laalta. دعائي نوجدا ربي نهاك أجلجو ربي نهاك أجلجو يا رب. إيمان آمين يا كيسك إسلام ما يجارت دعائي نوجدا والله Namni wayii umraa godha jedhanii qaallichi shufeera kiyyaa fidee dhufe. Yaallichi shufeera kiyyaallee xiqqoo namuma sheekaatii beeka. Shee fayyadamu namni walumarra jira. Nama xiqqoo waa beeku fakkaata. Bara أيوة feemasii jechuun keessattuu an namni sheekaa umqii ilmii keessatti yoo qabaate feemasii godhe. Yoo Kam ilmii صحيح seeraan beesi feemasii godhe. صحيح Fidee hiiraamaa ramatee hiiraamaa jechuun uffata hiiraamaa godhatee jechuudha. Hiiraamaa jechuun antad أكن kulaati seenuudha. Niyyaa hajjiitiin takka niyyaa umraatiin dalagaa umraa keessa seenutu hiiraama jedhama. Kun uffanni hiiraamaadha godhatuun أكن harramatuun jedhama. Harramatuun jedhama. Uffata hiiraamaa san godhatee أكن jalaan paantii qaba yoo an argu. لا حول Bara godhe geesse bar paantiin jalaan godhatee deema. Simaal gootanii jala laalta. اللهم أكبر Makiinaa keessatti surree qayyarachuu fi bara makiinaa baddaan illee إيه dawwaladhe ما بعرف shufeera kiyya isallee umraa godhe geesse anallee dawwaladhe makiinama keessatti uffata qayyaradhe ta'eeru jala paantii qaba. Kana mee maal jetta waaqalii waaqalma sirra jiraa jennaan eessaa fuunaa jedhe lukaan badoo إيسا dhufne فونا gara lukaan badoo dhufne eessaa درانو fuunaa naan jedhe. لا Awwalan حول awwalan namni keenya hajjiitti illee waan godhe dhageettanii waan hajjiin namni keenya nu godhe caqasi. Waan hajjiitti namni keenya nu godhe waliin hajjine wallaahi waan qabatamaa ساندي waliin hajjine دوا jedha waliin hajjine jedha birrii hin qaba birrii biyyaa hin qaba ani ammoo re'ee bitaa jennaan abbootiin birrii biyyaallee hin qaba asiillee hin qaba beek tana uffataan bitadha ijoollee waan bituun hin qabu galma uffataan re'ee dhiisee laal birrii hin qaba re'ee birrii hin bitu uffata ijoollee ورسا غوتي قلت sidaajaa ده مجو ammootiin biyyaa مدورة na'ee sidaajaa waan bituun hin qabu إيه jedhe awwalan يمسك هيتو namtichi wareega godhu faman lam yajidil hadiyaa namni hadii hin qabne haasoomu jechuun أكن namni hin qabne jechuun haala afur كم hin نعم qabne jechuun akkaataa afur katabat namni ammootiin hadii hin qabne haasoomu jechuun akkaataa afur re'een maanuu hin jirtu birrii hin qabaa re'een hin jirtu takka hin qabu jedhama haasoomu lama re'een hin jirti birrii hin qaba birrii 500 isaan qatte birrii 500 isaan qatte hin qabu jedhama kunillee re'een hin jirti birrii hin qaba birrii 500 isaan qatte hin qabu jedhama kunillee hin qatte haasoomu kunillee re'een hin jirti abbatu itti gurguruu dide hin gurguruu jedheen birriillee hin qaba re'een hin jirti itti hin gurguruu jedheen kunillee haasoomu afrees re'een hin jirti birrii hin qabu kabeeytani kun re'een hin jirti inni birrii hin qabu haasoomu akkaataa afur kan faman lam yajidil hadiyaa jechuun afurii kan amma isinii galee نعم qaallichi sun qanii sana osoo ani itti himu abboo dhiisi uffata bitachuu abboo sidaajaa biyyaa maal gootaa miti sidaajaa ammootiin namni harka namaa laalaa sidaajaallee binnaa fi ijoolleen illee uffata jetti mucayyoo wayiillee moobaayila naan jettee naan jedhe moobaayila naan jettee jedhe kanaaf maal jettamee jedhama لا ta'uun حول qabu waa baratuun وانا لانس barbaachisa ديسه أكس waan guddaa ما دي muhimmiin مالي ani isin jalqabsiisaa jiru ammoo kanar hajjiif dhufee mi biyya sanii 300 hoyi waliin baafne hajjiif eega dhufe dalagaa hajjii balleessuu hin qabu waan hajjii keessatti baddu namni eeggatuun barbaachisa مناسك هاجي ibaluu وساد hajji hajji kan والله إنه ما دي abbaan amaan hajje jedhee abbaa ofiillee kafidu kun waa barsiisuun barbaachisa تركم nama beeti malaalanii كانوا deemuun قراني ديموني hajji itti fakkaata beeti makkana laalanii hoy deebi'an hajji أكس itti fakkaata كعب مثلا سيراني بوسه هجي مناسكني هجي ده وان إني كارئيس برنوني سيجال arkaana ما qaba تريت سيجالتي والله bas أركانا arkaana qaba مبتلاتها في أكما waajibaata qaba وان ويسي ديكو قبدي وان دي سي درك أمان tokko قرتي سونونا وين ammas الواون ده قبدي
gaafa mina bullu namoota kenna teennee qaraasifnee namoota natti fidaniyan nama sheekaa to'i jira yaanii fidanii qaraasifnee bulii sadii ayyaama tashriiqaa kana baada zuurii darbatan malee ganama darbatuun tokkoon fataawii tokko warra mazhabaan jenne dhiisaa jedhe mazhaba afran keessaa tokkoyyuu hin jenne jechuma ulamaa'ii kamiitii hin argine kitaaba keessatti dhiisaa inneen abboon dandeenyu aduudhaa jedhee nama meeqatu kinoo girrisee ganamaan darbannee deebi'uu wayya jedhe baraanu karakkaran isa ganama namni maa yaa'aree Fadhinnaa isaa kan jirre namni maa yaa'aree jedhee duuka yaa barkee innummaan kun wallahi osomaanuu dhoggi namni maa yaa ganamaan ammootiin hin dandeenyu aduu ganamaan ammoo qorra kanaan darbannee deebina rabbi ammootiin ganamaan ammootiin aduu hin dandeettu ganama subii qorra sii ilaale rabbiin jedhe ibadaan ilmi irratti guyyaa sadii akkasitti darbe san darbeen jedhamu qalma irra jira qalma sanillee hin galle biyya galee qalma irra jira guyyaa sadii san Kuni maal godha? Wal khasaaraa. Xayyaara ba'a. kanaaf salaata jammarsiise wanni muhimmiin salaata salaata koottaa baradha Taan amata dhufti. aga rabbiin na barsiise Taan amata dhufti. Wallahi jala dhaqaa khasaaraa. Boruuf sumarra marduudun alai. Sumarratti deebiti cinqi. Wallahi lazim sumarratti deebiti. Amata jaatama addunyaarra jiraattee salaattee salluu kamaa ra'aytumuni usallii yoo hin jiran way khasaaraa gaabbi. Rabbina deebisiniin salaataan hin jirtu. Guyyaa waa takka godhuun salaataan achi salaataa bee irra deebiitiin amata dila kanaa salaataan kafaliinsiin hin jirtu. Deem baradhu salaatiin hin jirtu. Dhumatte addaa galte guyyaa sun guyyaa wal jijjiirraati dhumatte jiran saniif namni keenya ni salaata malee hin beeku. Soomanaas numa soomanaaf malee maaliif hin soomanaa maalirraan rookamaa hin ajajaa wanta kaffaaraa irraa baasaniif kaffaaraa irraa hin baafnes hin beeku jara keenya wallahi hin beeku. Amma nama gariifaa haadha manaati yoo jira fee kana qonatti miskina jaatami nyaachise yoo jira jara keenya gowwummaan akkanaa maali? Gartee يعني من قد غري إيش ودينا والله إبادان أركان الإسلام عشان نكوني وان برنوتا فعلمي رت برنوتا رت للرات يو كان هم برنة شيء نسيتي سوندن ديو ولا نبي سنتيس أتيتي فتولاغان كشان كان برم سيبر باجفت زنيف جواد إن شاء الله خيري دلقات ده جواد ده واقع جافت شرب كون ده ديمور الشيخ روبي إسنيس قطعة ummanni kiyyu jechuu qofa miti gattaa barsiisa isini bu'aaran waan beeytan gattaa qaraayisa ummanni keenya wallaalo bakka hundan dhaqina mana nama dhiisna hin dhaqon bakka takkan dhaqu eenyu ayyu feemasi maqa ittiin barbaadan faloo ittiin barbaadan ummanni waa barbaadan namni keenya waa hin beeku islaamummaa irraa dhalate joollee islaamummaa kee seentu tanaatu irra beeka wallahi joollee amata 5 fi 4 islaamummaa seenteetu isa amata 30 islaamummaa keessa jiru irra beeka dhayitee mucaan takka bira warra feemas jettan kana arkaan agartee islaamaa irraa wantoota nawaaqidul islaam gaafatte nawaaqidul islaam beeka maaltu islaamummaa tana diigaa maaltu kaafira nama godhaa jennaan maal beeka waa meeqa gosoowwan isii hin beeku namni keenya saniif warruma feemas hojjamu kana walii qabanii hin beeytan isin jaahila waa takkan beeytanii ija ittima amantiin beeytanii wallahi laa ilaaha illallah namni hin beeku ulaagaasi waan salaata shuruuxa siin beeku mee nama kana akkuma jennee islaama jeeman baatii ramadaanaa tana qabbanaa himi amma gartee girjee horii deema jabaatanii bakka takka taa'u qaba barsiisu aqiidaa ani farra warra dhugaa dubbatuuf farra warra bidaati warra bidaan dhiisu aqiidaa seeraan isin qaraayisa jedhee nama asitti lakkoofsa tokko katabaa jedhee nama dhabe wallahi baaba aqiidaa hawiyyaati aqiidaa waasiyyaa karaa keessa naqu dubbattan kalaas ma gara na jala fudhatta wallahi afaan irraa kanaaf namni waa beeku na duran dubbatiin jedhaa baran kun rakkoo fin tayyaa aqiidaa waasitiyyaa kennama kennameyan kennama rabbiin naa kenne aqiidaa waasitiyyaa keessatti aqiidaa xahawiyyaa darasaa gizee jaha muxaaleyan gizee jaha wayita darasummaa jiru angeetutti gizee jaha irra deebi'e aqiidaa baaba aqiidaa ani farra warra bid'aan dhiisu jarana bid'aan jedhan bid'aan maasiyaa gurguddoo caalti jedhan zinaa caalti jedhan zinaa akira umriitti irraa toobachuu dandeetta bid'aa ibaadaa jettee qabattee karaa kanatu diinii jettee qabattee irra duuta jedhan karaa kanatu sirrii jettee qabatte kanaaf aqiidaa baratuun barbaachisa aqiidaa tawhiida iimaana ma'anaan keessa tokkuma wal fiqii abu hanifaan fiqiin kubraan laa ilaaha illallah tana jedhan aqiidaa tana fiqii kubraa jedhan fiqiin sugraanoo salaataa soomaa jechuu fiqii kubraa jedhanii misiitan kanaaf gadi qabe namni gadi jedheen baradha jedhe aqiidaa ani farra warra bid'aati lafaa balleessuu yaada warri bid'aadha inshaallah yoo rabbi jedhe rabbi umriin haa kaa'u baaba takkaan nu jalaan bahu baaba takkaan ijoollee itti guddisaa baaba nahwii yoo dhaqe baaba sarfii dhaqe
baaba Waalaikum balaagaa salaam. dhaqee, baaba Salaamu usuula alaikum fiqii dhaqee, baaba Ustaaza fedhe yoo kiyya dhaqina jedhan boo. akkas ila waa'ee aqiidaa kana ustaaza kiyya tokko ana ila anuma sajjalaa tokko wallahi hin baranna aqiidani ana sajjalaa kunu aqiidaa jara keenna saa itti nu godha aqiidan tuni jara keenna Tana. ummanni keenna barumaan jennu jara nagaa qabna baraka biyya albaati waa'ee xaa'ifaa kana hin beeynu waan nutti ta'e dhufu kana hin beeynu anarraa qabaa tokko ustaaza wallahi saa itti nu godha aqiidan jara keenna akkas, ustaaza, irra akkas. muhimmii ilmi waan Gataa teenyu ustaaza, gataa teenyu, waliin haa teenyu. kana Gataa kun teenyu. ana taa kun ani simbira sinirraa baradha kun nama lama fidee dhufa yoo waan biraa Wallahi dadha ummanni keenya uumaan beeku. Wallahi ummanni keenya islaamu maqaa himata malee hin beeku. Akkuma warri wangeela qabatee deemutti kama salil himaari yaxmilu asfara. Namuu quraana bitatee tasbii bitatee mudawwara bitatee yaaganaanyi geetaa gujo islaama seetan. Islaamummaan akkanaa miti jirana wallahi laziim. Gartee waan nabiyyi waan gama keebuusne kana barattee itti dalagu quraana jaalattee gartee garaa nabichaa deemu hordofu amanuudha. Akkanumatti jaalatee hawwiidhaan gartee warri gartee akkana nawwan jara keenya aadaa akkanaa tan na dhibde quffaari kureeshiitu akkana hin jenne akkanatti nawwine namuu akkaataa waa itti hordofu qaba. Saniif namni keenya gattaa'e wallaalaan keenya feemasummaa nama miliyoona tuqaa lama harkatee hanqasiin bakka namni addunyaa tarraa sanuma se'a. Amma Kanaaf waan gattaa jedhan anaa fi ati haa teenyu. Ustaa Mahammadiis makaana isaa Waan atis makaana jedhan. kee mana qabda ganda namaa dhaquun haaftu. waan jedhan Ustaz nama asirratti gaafii qaba. Eenyu obboleessa kiyya irraa falmataa geessadhe waan jedhan amma Booda addaa galla. asirratti maal jedhan Xuura nu biraati. nuti warra wanni tokko dhufe warri salafiyyii miti ufiin jedhu tokko nuti salafiyyiin hin jirtu warra jedhu tokko dhufe beeytanii. Yaa salaam. والذين اتبعوهم بإحسان جتون دلالة تمي جران دلالة مطابقة كيس انجر دلالة تدمنا بيس انجر دلالة التزامة كيس انجر تجان دلالة جتون ما نما لسوجان ينبيكا دلالة مطابقة ما لسوجان ينبيكا والذين اتبعوه بإحسان جتون دلالة مطابقة كيس انجر نوتي سلفي جنة فهموني دندين طائفة منصورة سلفي أهل السنة والجماعة مسلمة جتون معنا كيس تقوم Salafiyyi jechuun yaa iitame osoo jedhaniin beeku warri naawwii irraa uummanni sun. Yaa ankayaa al-kursiyyi zaaduu linnasab wa kullu maa taliihi kasruhu wa jab jette biyyaa nu maali. Bakka takkaan hin baan sheemu as. Wallaahi natti dhiisan asiin jedhe. Uummanni salafiyyi hin jedhu sunni. Uummanni salafiyyi miti nuun jedhu. Naanu salafiyyuun laa shakka fi walaa mirya. Gaqqabnee qaraasifnaaf boo. Ustaada waan jechuun Amma dhumarratti nashiidhaat. Ayyee. Qoy ustaad ni jetta. nulleen afaan furaatti deemaa jirra isinillee warri suura deema warri hiraabaaf deemullee deemaa jirtanii sheekaa roobee dhiifama guddaan irraa ta'e baay'ee isin jaaladha aboo nafsiyyaa dadhabne lubbuu tana dadhabne piliis du'aayi nu godha shabaaba ummata kana du'aayi nu godha afaan furaa jirra wallaahi laziim rabbi nu haa qaceelchuu if dadhabne sheekaa roobee wallaahi laziim du'aayi nu godha rabbi nu haa qaceelchu rabbi nu haa qaceelchu ilmaan islaamaa yoo jaalatte du'aayi nu godha wallaahi laziim haala fokkotaa keessa jira biyya noorz ameerikaa tana keessatti haala hamaa keessa jira wallaahi laziim ni beekan ustaata muwaasfaan namni ijoollee dhumte lubbuu teenyaafuu sodaarra jira wallaahi ustaata du'aayi nu ifii game inni dhakkee nu godhu taati haala nu mucheessaa. Rabbiin nu haa baraaru. Arafa furaara jira inshallah abshiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu noongeessini. Baarakallah. Jazaakumullah. Nu yaadachiiftanii duraan dursee rabbiin gartee ilmi naafiyaa tanama fayyadu rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keenyaaf rabbi nu haa kennu. اللهم علمنا بما جهلنا يا ربي خيوان ولا اللي وربرت ورغرتي وان برتي تدلغ سن ربي سبحانه وتعالى انا في سن الله اقول علمي غيا بر لغامتي وانت نم غداني متي تبرو انا يچ برتي انا يچ برسيفت جانين سر ربي سبحانه وتعالى نو اقول غيا قيامنا من دورا ابدك ابسي فمون دورا نو يمني جرني ور سر ربي سبحانه وتعالى نو غدين ور قران جهنم ربي نو غدين جركين ور غرتي يعني تميلك ربي سبحانه وتعالى نو اقول gartee obboleessa keenyaas gartee yaani waan imman namarraa dhangalaasu bilaasuma namni dhangalaasu rabbiin imimmaan kana gartee kaani gartee ibidda jahannamirraa si fageessu rabbi haa godhu waan gartee ilmiin baradhee rabbi subhaanahu wa ta'ala siif haa laaffisu wallaahi namni gartee waa beekuuf kan hin beekne waliin qixxaawu addunyaa kanatti illee waliin qixxaawu hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna jedha rabbi sila namni barumsa qabu tokko barumsa amantiillee taatu hammayyaallee taatu abadan waliin qixxaawu san caala barumsa amantii laa ilaaha illallah kana namni beeku ka quraana beeku abadan waliin qixxaawu rabbi sin noongeessin jedha keenya wallaahi guyyaa boru rabbiin adda baasuuf taa'u yawma tubula saraa'ir
إسا ركنت الربوة والأسرة قياب ربنا الدباسوفتا طبعا سينا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يا قابي جلباني بالدرفتن خسارة كتابة كان ربي نت في ديهم برنو يا جرخين يسير برا يفلور كودت دمني كرانا بيتشا هردوفو دمني الربا كان علماء الراتي فتشو وبلي صوفي راتي فتشو نما همتشو رات دمني حتى جي رمضان كان خيسا نما مصدق خيسا تاينا ما همتو جرا يا جرخين قرتي نمني وانا كانت نديسين صوم نسان لبواهن كو يا ربي يا صومنا خينيا خرسولين وندي صلوات ربي وسلام عليه قياك يا مادا بوان إسا قرتي ديبو في بيلا قفاس ربي ندران قولنا نافسين اللي جرخين قرتي دابتين سخينيا صلاة خينيا تراوي قيام الليل دابن خانا قرتي أبجوسا مال جتانين قرتي هريبا في كاترا مليسا نمجل هنقولين ربي نكس نمجل هنقول افتا جرخين يسين نونجيسين رمضان قيا برو سبرايس جيفتي نمنتي سبرايس يقول تا ربين الصوم لي وأنا أجزي به جري من دا إسا نبيين هم بيكو ملائكان لين هم بيكو مي علماء من دا صومنا يسنيم تفيدا صوم حديث غري خيسات تخلفه من صام غرتي في سبيل الله غياتك صومنه غرتي 70 غريبه غرتي يعني انك غرتي ديستانس كيلومتر اما تربا ما كنا سرافا غيسه يران غيان توكچ سنو ammo bu'aa soomana guyyaa boruudha hin himne salaanni himame hajjiin himamte zakkaan himamte jara keenya hoongoofteenya jara keenya yoo quraana hin baranne akkanuma jiraattanii duuti isin dhufti darajaan teessanis xiqqoo addunyaa kanattis xiqqaattanii maybe qabeenya waan horattanii akhiratti qabritti waan nama eeggatu quraanni rabbi subhanahu wa ta'ala irraa gartee wala bataa'uu jirtan barachuutti jirtan amantii teessan hin barattan diinaa kanaaf hin tumsitan ummata gara islaamummaatti afeerutti jirtan sirbuma qofa walau osoo joolleen shababni qeyroo fi qarreen islaamaatun sirroon joolleen nu bira dhuftee kiristaanii nu gaafatan maali isinaa balaan isin buute rabbiin keessan baatuma ramadaana kana qofa gabbarama sa isin waaqa simattanii baatii ramadaana ta welcome waaqa duraan hin jirre kanoo baatii tana qoysa dhufu agartanii akkuma yesus kristos du'ee gartee guyyaa sadii booda ka'ee jaan rabbiin keessanis du'ee rabbiin keenya hayyun laa yamuut hayyul qayyuum huwal awwal wal aakhir isa kana simattanii guyyaa 30 rabbi sodaattan amantii teenyan tuytan saba keenyan tuytan hin tottolfattan ni bareeddan arrabni keessan soomana ansin tuqu yoo namni arrabse yoo namni waan fadha jeen akkanatti gabaabbatan maali musiibaan akkanaa jaanii nu gaafatan jara keenya amantii tana ramadaana qofa fakkeessan warra ubbaadu shahra ramadaan warra mubaatii ramadaana qofa 30 yooma rabbi gabbaru gootan wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin jara da'awaa gartee jala hin deemtan ulamaa jala hin deemtan hayyoota jala hin deemtan gartee sirbaan magaalaa balleessa ijoollee teenya ka gartee geemaan magaalaa balleessa kan nama arrabsuun balleessa kanuma ijoollee islaamummaa irraa gufuu itti taatanii ari'uu jirtanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinaa qaceelchu yoo beeka akkana gootan rabbiin gartee waanuma dandeenyu nurraa isinaa qabu wallahi laziim ulamaa'ii xiqqeessan hayyuu xiqqeessan baatii ramadaanaatiin booda guyyaa ciidaa booda arguuf teessan musiibaa isin buusu teessan gartee suuraa adda addaa dubartii qullaatii hojii harma isii cufa ol keessee maxxansuu deemti uffanni guyyaa ciidaa fagoo qophaa'ee jira rabbiilleen qabriif haysii qopheessee jiru isiin gartee gana suuraa si gana ol haruu teessi baatii ramadaanaa kana keessa nyaata hedduudha maxxansitan miskiina waan nyaatu dhabe quuftanii saambuusaa keessa ciciistan taraawwii if waraabdan kaan if waraabdan rahaa gootan hin salaattan shurbaa quuftan asiira quuftan cimmaaqii quuftan taraawwii raka'aa gartee dhaabbachuu hin danda'u quraana nurraa gabaabsaa je'en lola saambusaan garaa keessaa isa lola cimmaaqiin garaa keessaa lola ruusni gartee nyaanni adda addaa lola quufee eeysaa dhaabbachuu danda'e hooqachuu malee dhaabbachuu hin danda'u man qaama ramadaana iimaana wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min zambiisan eeysa jirti namni rabbi irratti reeggate rabbi irraa waa barbaade quraana kana jala deeme warattilil qur'aana tartiila wa idhaa quri'a alqur'aanu fastami'uu lahu qajawsan hin jiru hiikoo quraanaa hin beeku akkuma nama walaloo dhaggeeffata hin beeku bakka aayaa gartee dubartii heeydiirra lagurra haasaa of abbooya himbo bakka gartee abaarsa rabbiin ummata gartee balaa buusurratti gartee bakka sani faana gumanta jedha bakka irraa maganfatan yaa jaran ummata jaahilul murakkab qeyroon teenya baddee yaa jara keenya biyyi teenyaas akkana taatee miskiinummaan bilisummaas dhabnee jireenya akkanaa kan addunyaarra jiraannee aakhiraatu irra jajjabduudha gartee ibidda rabbi subhaanahu wa ta'ala yaa rabbi kiyya nu noongeessin yaa warra rabbi warra waa baratu ulamaa irraa waa baratu wallaahi jaarraa kana gartee rabbiin jawwaalumaan jannataa sina quufta yoo ati khayriitti dalayde yoo hamtuutti dalayde waanni guddoon azaaba sina quudarte telefoonuma kana keessa waanni hundi achi keessa wali qabamtee jirti wallaahi lazim waan jawwaala qullaa suuraa achi keessa jiru viidiyoo namaati kan hamaati koomentiidha sagaleedha waan namni telefoona keessa wali qabee storage keessa kaayyatee deemu rabbi subhaanahu wa ta'ala isuma ya'lamu sirra wa akhfa
يا جرخينيا ربي رواني دوقتون جرتو ربي رحمته سنيفا غور انا بسن لي غر ربي هابقنو يا قيروتن ربي سناتيسو علماء اجل ديما هيو قيسن جل ديما اسلامتا فولين اسلام سن رحملت اكو باتي رمضان فولين سن رحملت ببردن كر ربي سنا برچو سومن قيس ربي سبحانه وتعالى سن رها قبلو والله اوسوني في اكر رمضان كانت غرتي ما شاء الله جيرانه سرغين كينيا جنة قيستتا يو غرتي باتو رمضان قفتولي وفتا كينياس غني جيتارا غغورني سربا غغورني قرآن غني مدورة غني تسبيون غنو تاتي والله عبادان أكنا تنامت ربين دوام وان الرتان جالتا ربين باتي رمضان قيسن قبل تراوين سلا نمجرتي باتي رمضان أمات باتي قوتو نمجرتي سلا نتكن دبلم نمجرة صلاة مليلي سنيتو تراوي جرمي أسد في نمجرتي ليلي نراس صلاة نشرنيس نمجرة سومنني سومنا خنا على نمجرة قويا جاه سومنو جرة قويا لما سومنو جرة قويو تهدو سومنو جرة قرتي سبحان الله بويا خرنا غرتي ولا يالين ارش خج وربين دبتو بويا خرنا سكر ربين دبتوس نمجرا سومني نمجرا انا فيتي اسلام مره كمان كمني ربين ور غر اسلام ما دي ربي سبحانه وتعالى نو هاغو اسلام ما ربين ور رجرات نو هاغو ور ركاف نو هاغو سر ديري سوفي ميتن غير جرا خين جلا غرتي بولتي رمضان سيني ار جلا بولتي دما رمضان جرا جرا خين ربي سنين نونغيسيني جباد ان شاء الله تعالى نولي وان دندن كتابان قراسيم جرا كين يك افي قدام سوشال ميديا ربدي